Nagaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maatii daandii Wangeelaa show biyya laabiyya keessatti qophii keenya kan YouTube kan dhaggeeffattan hunda keessan baga yaadannoo du'aa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan 2011 yookiin 2019 nagaan isin ga'e maatii daandii Wangeelaa show hundi keenya. Arra barumsa keenya keessatti Yesuus dhuguma du'aa ka'eera jennee akka amannuuf kan sababoota nuutaan sababoota jaawalii wajjin ilaalla. Subscribe, share, like gochuun ni raamfatanii iddoo keessaniif jaawalii ilaalla simmoo itti dabaluu ni dandeessu. Maaliif namoonni baay'een Gooftaan Yesuus Kiristoos hinduun iyyuuti yoo deemu du'aawun kaane jedhu waan baay'ee waan dubbataniif nuyi garuu akka amannutti Yesuus Kiristoos du'eera, du'aa ka'eera, mirga abbaasaas taa'eera. Karaanis dhugaanis jireenyis isuma jennee waan amannuufidha. Isa malees gara abbaatti kan dhufu hin jiru. Hundi keessanuu wangeela of harkaa qabdan abdii guddaan qaba. Isiniin dubbisa wangeela Luqaas boqonnaa 20:5. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafas ilaalanii namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'aa keessa barbaaddu ree? Amiin. Kuni yeroo Maariyaam Magdalaawit Maariyaam maatii Yaaqoob fi Solomeen Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa gaaf sanbataa urgooftuu dibuu dhaqanii ergamaa Waaqayyootti mul'ate akkas jedhan isa jiraataa maaliif warra du'aa keessa barbaaddu jedhan. Baga gammaddan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuudhaan isiniif jedhee du'a aarfii godhee ka'eera jedha kun. Kan ammoo kan dhugaa nu ba'u wangeeladha. Kanaafiyyuu jireenya keessan isa du'e maalummaa keessan isa du'e dinya keenya hunduma keenya baatee waan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu du'eef maalummaan keenya inni du'e Yesuus Kiristoosiin du'aa ka'eera. Haalleluuyaa. Gooftaan sababa Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera jennee amannu yookiin akka qopheessite daandii wangeela shatti yookiin animee akkanitti amanu du'aa ka'eera namni tokko isatu du'e miti jedhu amantoonni tokko garuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifatti dubbateera akka du'aa ka'eera jennee kan hin du'ne itti amannu akka kootti kan itti himu sababoota jaan tokko harkaan qaba. Sababa jaan dubbadhaa isin immoo sababoota garbaa itti na dabaluu hin dandeessu. Tokkoffaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofuma isaatii dhugaa ba'eera. Aan guyyaa sadaffaatti du'aa nan ka'a jedhee dubbatee dhugaa ba'eera. Yoonni bartoota isaa barsiisaa jiran baay'ee keenya guddate. Nan du'aa harka warra cubbamootatti qabee nan fannifamaa nan du'aa kee gaduu guyyaa sadaffaatti aarfii du'aa mu'ee nan ka'a jedhee afaan isaatii isa dubbate kan dhugaa yeroo inni ba'e. Kanaafiyyuu kan ammoo Maarqoos 8:31, Maatiyos 17:22, Luqaas 9:22 gubbaatti argama. Gooftaan Yesuus Kiristoos kana yeroo inni dhugaa ba'e. Lammaffaa kan inni amanuuf iddoon awwaalcha Gooftaan itti awwaalame sun duwwaa ta'e argame. Yeroo Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam maatii Yaaqoob, Solomeen dhaqanii dibata dibuuf dhaqan sana duwwaa ta'e argame. Midhaman keessa sanbata guddaa kun sababatu qaba. Kanaaf nama jalqabuma iyyuu awwaalcha keessa hin gallee jechuuf immoo iddoo awwaalchisaa keessa duwwaa ta'uusaa erganii ergamaan itti mul'ate itti dubbateedha dubartoota kana sadanitti. Isa jiraataa maaliif isa du'aa keessa barbaaddu jedhee itti dubbateera. Akka inni du'a mu'ee ka'e ergamaa iddoo sanatti dubbateera. Sababa garbaa kaasuu hin danda'u warra ammaa dhuguma Yesuus Kiristoos du'aa hin kaane jechuu barbaadan. Gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabuma iyyuu hin duune awwaalchaa nama ormaatu diinatu fudhatee jechuu danda'u. Diinni fudhanne awwaalcha. Diinni inni guddaan hangafoonni lubbaa kan isaan barbaadan lubbuu isaa balleessuuf fooniin akka inni hin hojjenne gochuudha. Maaliif nama du'e maalitti dhuusan fooniin akka inni hin dubbanne gochuu waan barbaadaniif ajjeesanii cheekii godhanii ajjeesuusaa sirreessanii iraarrataniitu kana awwaalchisaa reeffa isaa laatanii giddiin eegan. Lammaffaa lakkii
Gooftaa matu yeroo sanaa hiriyoota isaa yookiin bartoota isaatu dhufee dhagaa irraa gargalchee fudhatee jechuu hin danda'u. Siniin jechuu hin danda'u. Kunis soba maali? Dhagaan isaa akka hin garagalleef dhagaa cimaa irra kaa'ame. Dhagaa cimaa irra kaa'ame iyyuu eegdota qabatu. Eegdonni iddoo sanaa ni eegu turan. Eegdonni tu jiranii bartoonni fudhachuu hin danda'an. Bartoonni bira ga'us bartoonni sodaatanii iyyuu manaan bira. Lubbuu isaanii hojjetu. Kan xinnoome wajjin deeme Phexros meen kaa'e. Hundumtuu barri cufatee sodaatee taa jira. Bayees bartoonni dhaqanii dhagaa galgalchuu yaala. Maaliif eegdota ciccimoo qabu waan ta'eef. Eegdonni dhagaa sana barri sana irraa eegaa waan jiraniif. Maatii 28 lakkoofsa 11tti yoo ilaalan eegdonni mee yeroo isaan dhaqanii waan ta'ee jiru yeroo isaan itti hangafoota lubaatti dubbatanii hangafoonni lubaa yeroo isaan jijjiiranii wanticha akkas miti waa'ee kana bartoota harkaan dhufee fudhatee jedhanii yeroo isaan jijjiiran garuu eegdonni iddoo sana turan akkas hin jenne. Maatii 28 lakkoofsa 11tti argachuu hin dandeessu. Kanaaf sababoonni yoo isaan kaan iyyuu wangeelli sababa nuu kaa'ee jira. Kanaaf iyyuu sababni lammaffaa iddoon awwaalcha gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti awwaalame duwwaa ta'uunsaa sababa lammaffaa nuu ta'uu danda'u. Sadaffaa bartoonni abdii butachuurraa bartoonni yaadda'uurraa yeroo al tokkoon abdii jiraataatti abdii qabaachuu isaanii of jijjiiran kun iyyuu sababa nuu ta'uu qaba. Namni abdii dhabee bartoonni abdii dhabanii kufanii dadhabanii kana booda bakka banneerra jedhanii isaan jiranii abdii horachuu isaanii Waaqayyo gaafatti mul'ata. Waaqayyo jalqabee itti mul'ate Phexrositti mul'ate. Yohaannis 20 lakkoofsa 9 dubbifachuu hin dandeessu. Ergasii booda bartoonni mee dhugaa ba'uu isaanii Waaqayyo nutti mul'ateera jedhanii Waaqayyo du'ee du'a moo'ee ka'eera jedhanii bartoonni du'aa ka'uusaa yeroo isaan labsan kunis sababa nuu ta'uu danda'a. Bartoota ammoo yeroo ilaallu Waaqayyo dhugaa ba'uu isaanii Waaqayyo nutti mul'ateera Waaqayyo du'a aarfii godhee moo'ee ka'eera jedhanii kan isaan dubbatan hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 akkasumas hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 akkasumallee hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 gubbaatti argachuu dandeenya. Akka Waaqayyotti mul'atee Waaqayyo du'aa ka'uusaa akka moo'ee jiru akka jireenyaan jiraatu ergamoonni yeroo dhugaa ba'aa turan ni argina irratti. Kunis sababa itti amanuu dandeenyu sadaffaa nuu ta'uu danda'a. Afuraffaa mul'achuu gooftaa keenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni gaafa bartoonni isaa iyyuu gaafa inni itti mul'ate amanan gooftaan Yesuus Kiristoos maal godhee jalqaba Phexrositti mul'ate. Achi Phexros irraa gara bartoota warra hafanitti mul'ate. Bartoota 11 hafanitti. Ergasii booda Waaqayyo gooftaa namoota 500 ol caalutti mul'ate. Yoo Phaawulos kana nu kaa'eera nu barreesse ergaa gara warra Qorontos tokkoffaa lakkoofsa 15 lakkoofsa 6 gubbaatti argachuu dandeessu. Mul'achuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namootatti bartootatti Phexrositti kunis sababa nuu ta'uu qaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'uusaa irratti. Jaaffaa ergamaan hundi Phaawulos gooftaan akka du'aa ka'e dubbachuusaa. Maaliif Phaawulos nama akkamii akka ture beektu? Nama mana Waaqayyoo diigaa ture. Garuu nama Yihudaa ta'ee yeroo Yihudummaa isaa dhiisee miti Waaqayyoo ka'eera Waaqayyoo natti mul'ateera ani of dandeettii koo miti dandeettii yeroo hafuuricha amanu Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 hanga 17tti dubbifachuu dandeessu. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 gubbaatti dubbifachuu dandeessu. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 hanga 25 gubbaatti dubbifachuu ni dandeessu. Jaaffaa sababa guddaa kan nuuf ta'u Waaqayyo du'aa ka'uusaatti akka amannu kan nu ka'u wangeelli gooftaan du'eera akkasumas du'aa ka'eera jedhee yeroo dhugaa nu ba'udha. Kan wangeelaa addarra dhugaa nu ba'udha. Wangeelli yoo ilaaltan Maatiyoos wangeelli keenya wangeelonni afran akkasumas Yohaannis ergamoonni hundumtuu kakuu haaraa gooftaan keenya Yesuus du'eera du'aa ka'eera jedhanis yeroo dhugaa nu ba'an
barreeffamee jiru. Yohaannis 16:13 gubbaatti argachuu dandeessu. Ergaa gara warra Qorontos lammaffaa 4:4 argachuu dandeessu. Akkasuma ergaa warra Qorontos lammaffaa 4:6 gubbaatti argachuu dandeessu. Kan wangeela caalaa dhugaanuu bahe garbaan jiru. Wangeelli dhugaanuu bahe Gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera jedhee lafa nuu kaa'e. Kanaaf kanatti amanuu qabna. Kanaafiyyuu wantoota gurguddoo hojjaa warri Waaqayyoo hunduu du'aan kaane jedhaniif deebii gahaa jedhee naman. Barumsa gaabduu kanarraa namoota waa'ee gaaffii Yesuus Kiristoos du'aa ka'e moo hin kaane jedhuuf gaaffii yeroo baay'ee isin gaafataniif deebiin ta'a jennee waan yaadnu. Barumsa gaabduu kan isin qopheessine barumsa guddaa akka irraa hubattan abdii guddaa qabna. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Guddoo kana barumsa wayii tun baradhu paastirii tokko takka naan jedhee nu barsiisa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo baatee utuu deemuu arga Phexros jedhee. Gaafa Phexros argu Phexros maalii barsiisaa hin gadda duutee hin turreetti hin gadda fannifamtee hin turreetti hin dhiiga kee qaraanii gubbaatti dhangalaastee hin turre arrammoo eenyu fannoo baattaa jedheen. Waaqayyo deebisee Phexros arrammoo siifan baadhaa jedheen situ na kaadhi jedheen. Hundi keenya iyyuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arraa boodii kaadaa oolla. Arraa boodii Gooftaatti naman Gooftaan beellu jechaa oolla. Namni baay'een keessa iddoo nyaatatti nyaannutti amanaa gara biraa wajjin yoo hiriyoota keenya wajjin nyaata iddoo markatti dhiqannutti yaa Waaqayyo Gooftaa eebbisi yaa Waaqayyo Gooftaa akkas godhi jennee iddoo markatti dhiqannutti dhiisnee deemna. Waaqayyoon iddoo baay'eetti kaadaa oolla. Miti kanaaf Waaqayyo arraa boodii fannoo irratti deddeebise yeroo kana Phexros baay'ee gaddee warra ajjeesuuf geessaa jiruun akkas jedhe. Barsiisaan koo akka itti fannifamu osoo hin ta'in anaan immoo gadi na garagalchaatii mataa koo na fannisaa jedhee. Maaliif jaalala Gooftaa Yesuus Kiristoos isaaf qabu yeroo hubate. Kanaafiyyuu hundi keessan jaalala Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuu qabu. Hubannee yeroo hundumayyuu qophoofnee Waaqayyoon akka eeggannu Waaqayyoon haa gargaaru. Waaqayyoon kadhannaa Waaqayyoon kamiyyuu haa ta'u hiraa keenya sodaa hiraa keenyaaf jennee Waaqayyoon kaaduu hin qabnu. Waaqayyo hundumayyuu Waaqa nuuf du'e waan ta'eef deemnee labsuu qabna. Waaqayyo guddaa guddaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Barri kun bara itti wangeelli lallabamu. Barri kun bara itti mootummaa Waaqayyoo labsamu. Barri kun bara itti Waaqayyoo wajjin wal arginu nuuf haa ta'u. Bara eebbaa nuuf haa ta'u. Ka'umsi keenya dhummi keenya wangeelaa ta'u. Eebbifamaa.